لما تاني أباقي يتجمنا أباكو أتجمنا مالتاني عدوتو جنس أنا دوام كلا كتليرا ليكا صدق مقاون أنجني باسي الرحمن نساء جولين برالي يوسفين توقفات اللي طاهرين توقفات نما يادا جولي هدو جرا نما إرجني في وفي اللي دايني توقفات رد أكسين تسكبوف تقولوا لما فارت أمو إنجسين تسكبوف تقلبي وفي الدبي بودا يو يقالون سيلة كدركا متوتاته غرب ياجي كيسو يو كان يمو يقالون أكيلال شكل نادي تلي فايدة تكنكابو كغبر باجسو مجايو سيفتي سي يغني في أكا قلبي نسي ميدمني أكا سمو نسي ميدمني قراني تسكبيساني بيو مكان كيسات تنبسو أزم كيساتين مالف كيساتو غرا ولغا كان أما أسر راقلتي تيو وصو فين نمر رايو ولغا غوفو ويامي كتي فتاتو دندا إسينو جدتو آرسا براكا فالو دندتي سيغالي كناف nama du'e booyuuf deemanii ofiillee du'uullee jira karaan kun karaa ulfaataadhaa naannoo ulfaataadhaa rakkoo guddatu jidduu kana jira kana waan ta'eef isiillee faanaa haalaa osoo hin taane eegabbaa isii dhabdee homaa gochuun hin danda'amu waan rabbi fidee isin maanoo akka lubbuun jiraattuu fi akka isiin tasgabbooftu godhuudha kanaammoo nullee waan dandeenyu waliin dhaabannoo akkuma hawaasa biyya kanaatittu gahaadha mucayyoo takkittii tana wanti miidiyaallee girrigirrii miidiyaallee barbaachisu hin jiru ummanni biyya kanaatiyyuu nama yaadaa nama hedduutu jira waan barbaachisu mucayyoo tana takkitti jajjabeessuudhaaf gahaadha waan lakkii warra biyya kanaa bira darbee warra miidiyaalleen ilaallata wanti dhayyoo jiraate ammoo isiniin geenna jechuudha kaani ammoo anillee dhaqa ofii kiyyaallee qaamaan bakkeessiin jirtu dhaqee nu jajjabeessaanii jedhanuma jechaadha halkanumarraa kan Nasri ya Oromo wallahi mucayyoo kun abbaa isheeti kan isheen irra dhabde kaleessa gaafa ayyaanaa jechuudha mucayyoo waliin nyaanu waliin dhugnu assaas ollaa keenya jechuudha sitti mee jirratti fakkaateerra wallahi nama afur jechuudha guyyaa sadii guyyaa afur akka nu wajjin hin taane allahu a'lam rabbiin qofatu beekasii galee akkasiin itti jirtu jechuudha amma du'aadhuma jechuu hin danda'u mucayyoon hin nyaattu hin dhugdu amma na mucayyoon sagalee waan qabduuf Oromo walitti dhufeenya gatii qabduuf hagana iyyuu siin mooraalii qabdu sigare yani jajjabina gochuu qabdi sa'aatii kanatti isheen jechuudha nama qabdu biraa mucayyoon kun amma wallahi ganamaaf galgala innaaleen achitti buufin beeku bakka yani kasala gurraacha taate achitti yookaan hin duutu yookaan hin fayyitu bakka wanta siin keessa jirtu rabbiin qofatu beeka sigale kan akkanaa meeqatu gubatee keessa ofiitti jira Osoko ijoolleen as gala jirtan hundi keessan intalli obboleettii adaadaa ishee bira geessee jirti laloon illee mana galchinee mana jirraa mana galtee jirti achitti namoonni dandeessan dhaqaatii gaafadhaa yoo danda'ame kan biyya galuu kana irraa dhorka yoo danda'a kata chaala maaliif akkuma nasriin jedhee mana nuti gam yalloo akka informeeshinaati gara manaa deemaa jirra poolisoon illee kunoo naa barreessitee jirti laloon amma dhuftee naa barreessitee jirti ijoollee lamatu jira mana ijoollee tokko kan sila informeeshinii naa kennaa turtee fi tokko immoo laloo amma dawwalteef mana gallee jirraa nuuf galatoomaa jedhaa jiru yoo si barreessanii jiraatan malee duratti karaarra deemaa jirredhaa turan waan ta'eef ahun deesaa ahun ayya bareeda bakka waan jiruun informeeshina jiru waliin geennaa kaan ammoo qaamaan bira geenne haala isin bira jirtu isinii mirkaneessina waan ta'eef isin hunduu galatoomaa ilmaan Oromoo hundinuu akkas namni walii birmatee walii rifatuun waan guddaadha beeytanii ammoo haalli Oromiyaa keessa jiru keessattuu gara lixaa kanatti wanti amma mucattii tanarra gahe kuni mucattiin waan miidiyaa irratti beekamtii qabduu fi waan dhageettii qabduuf ol baatee rakkoo isii irra gahaa jiruu fi rakkoo maatii isii irra gahaa jiru miidiyaa gubbaan lallabatte malee ka miidiyaa hin qabne ka fooloo hin qabne ka namni hin beekne ka haadhaaf abbaan isii firri isii gosti isii guutuun irraa dhumate manni haala kaa'u hedduu jira beekame amma mucayyoo tana beetii wallaggaa kana namni waan beekuuniif isiillee waan miidiyaa irra fooloo hedduu qabduuf miidiyaa irra baatee waan isii irra gagee kana lallabattee dubbatte malee ka miidiyaa irra namni san beekne ka rabbi malee namni san beekne ka fooloo hin qabne ka namni san dhageenye ka kophaa'uu fi mana ormaa keessa cufattee dhiiga bu'aa ooltu hedduutu jira. Ammoo mucatti batana qofallee olaallee dhugaa dubbatuudhaaf waan uummata Oromoo irratti ta'aa jiru kana hubatuu yoo barbaachise isii qofa arguun beetii kana qofa arguun dhugaadha. Bara darbee maatiin isii biyyaa buqqaanii qabeenyi isii hundi waggaa torba dalagdee meeshaa kaartoonii meeqa ka isiin kaarboo asii godhatte jalaa saamamee waggaa guutuu booyaa turte. Dhiyoo kana tasgabbooftee kinoo yeroo tokko tokko rashiidaa raayyaa abbaa macaa faanillee dalagdee
waan amantii waan tasgabbaa'aa mazmuurii illee homa hunda waluma keessa dalagdi. Tasgabbaa'aa isa irraa mul'ataa turin argaan illee maashaallah amantiin tun amma tasgabbooftee beelaa ture. Kadhee dadhabee anuyyoo hin boo'in miidiyaa gubbaa dhuftee jedhee kadhadhee dadhabee itti dhiise. Amma yeroo isiin jijjiiramtee haga tokko qalbii isiitti deebitee duniyaallee akka dalagattee argattu argitee gara dalagaa ofiitti deebitee jireenya ofii ofatoo eegaltetti abbaan isii ammoo du'e jedhanii yoo itti himanii ilmi namaa kuni nama ta'ee gadda hagamee akka inni baadhatuu danda'u nama agarsiisaa beektaa. Yoo achii namaa gamte rabbi nama hin qabin malee gaafa achii namatti garagalte jireenyi duniyaa kun fuula nama garagalfannaan wallaahi hedduu ulfaataa. Kanaaf ilmaan Oromoo hundi mucayyoo tana bira dhaabatanii hamilee isii eegu. Isii qofaa miti akka ariifu isiniin jedhe sana nama hin qabne, nama miidiyaa hin qabne, nama sagaleen isaa miidiyaa gubbatti hin dhagahamne. Garuu ka maatiin isaa guyyaa irraa guyyatti irraa du'u namoota akkasiillee akkuma wal beeku namni wal jajjabeessuun dirqama kenna hundaa sii bilbilaan. Kaasuu danda'u wanti uumame kuni waan seera uumamaati. Namni du'e hin deebi'u. Kanaafuu intala achumatti tasgabbeessu. Si eegna Nasriiki. Hiriyaanti keessin jedhu hiriyaansi saayibniti yaa maatishii madadee dhabde maatishii amma odoon ta'in gizee diroonisan maatishii madadee waan akkana hunda keenya nalagatu haadha abbaa obboleessa obboleetti akka oolle akka haadha abbaallee dhabde gizee diroonii arrukutameessan abdee micoosu maraattee hospitaala galtee waa meeqa taatee lubbuun tun gaafa qanii malee nama keessaan baatu kino amma kana akkas reeqisti dhumtee hin galle biyyas hin galle maalitti galti reqeeqee barbadaa looni dhume maalitti galti kino akkanatti reeqichin jedha. Dhugaa waa'een ummata wallaggaa haasawaa billeen turu waa'een ummata wallaggaa dhugaa. ጀመር አማን ከነት አኩማ መዱበኒ አስረት ሰገደ ሲል ደገኛኒ አፈለ ቦታ ቀበጽ ያቀደገኘቲ ጆልን ዴማኒ አነስሩ ማቹማ ተርጉ በርባድ ዋን ጎዴ አመንሲሴ ገኒነታ ዘግ ወላ ዋን ጀዴም ቀባን ሙሽ አፋን ቆፎ ሱልጣን ላዝም ተርከሙ አጅ ያኒ ዱበርቲ ዋን ታቲ ኦስማ ሳርጊቴ ያኒ ምን አንም ቤካ ሙተኛ ኮንቲና ሚደት ባይዝራቱ ደዳ namni ati ijaan ijji kan keetti aragalfate yookaan namni ati yeroo baay'ee ijaan argitu sun ogaa namatti wanta tokkotti dubbattee aragalfatu sana argatte wallaahi sirraa galasii gale. Ilma dhiiraa tokko bira taa'ee humna tokko yoo ishee amansiise waan baay'ee honni jechuu dandeessi. Namni beekaan tokko ishee biratti argamu qaba. Maalillee yoo ta'e jechuudha. Na ammas kana qofa dubbanne odeessina jennee callisuu osoo hin taane hin eegna. Isiin obsitee obsuu baatte Nasri waan godhe achitti argamu yookaan nama beekaa achitti argisiisu haga dhaqee achi qaqqabutti waan kana. Yoo isa argitee beektaa amma namni dhaqeessii jirra jedhee lakka abbaa kiyya dhabullee Oromoon na bira jira itti beekte abbaa kiyya dhabu lakka Oromoon na bira jira lakka har'as Oromoon na bira jira jetti namni tokko nama tokkotti aara galfate beektaa namni tokko nama tokkotti qabbanaa hin qabbanoofti guyyuma lamaaf guyyuma sadii fi maaliif namni du'e hin deebi'u. Sanin boda shinu yuru akka namni du'e hin deebine beekte garaashii murattee si jammar duuti garaa nama mursi jabeecha garaashii jabeeffatte kaayyoo abbaan isheerraa hafisan galmaan gahuu gaafsanii ni jabeeffatti beekta ni jabeeffatti. Kanaaf amma nama ishee barbaachisa. Labbeekuu nama naa beeku namee.